Egaa namni tokko gaafa manaa bahee kaayyoo manaa bahee fi beekuun namarra jiraata jechuudha. Kaayyoon manaa bahee hin beeku taanaan jireenya jiraatu keessattuu yeroo hundumayyuu taanaan jechuudha ofuma isaatti ofitti gungumaa jiraata jechuudha. Egaa obboleettiin koo tokko keessaa dhuftee yookiin karaa peejii tiiktookiitiin natti haasa'aa turte jechuudha. Viidiyoo sun dalaguun illee ammallee dhugaa dubbachuuf xiqqoo baay'ee natti ulfaate akka waan imaanaatti narra jira baay'ee na cannaqaa jechuudha. Nagaa kolleen daganne shama harka fuune akkam jirtu hordoftoota siifan gindoo bakka jirtanitti nageenyi faraada waaqayyoo isiniif haa baay'atu anaa dhufu baga nagaa dhuftan isiniin jechuun jaalladha. Egaa obboleettiin kun kan isheen jirtu Saudi Arabiyaa keessadha. Haa ta'u malee jalqabaa kaasee isinitti obboleettiin kun akkuma nama tokko akkuma keenyaa kana kan ishee dalagachuudhaaf gara biyya Saudi Arabiyaa dhufte. Egaa yeroo dhuftetti tokko jalqaba irratti maal goote gaafa piroosesii achi jammartu daldala ishii fide suni otoo birriin kenniif hin dhufte jechuudha. As ga'een si erga jettee shawwaddeen dhufte jechuudha. Lammaffaan immoo akkuma kana gaafaas dhuftuu mana jaarsaa dargaggoota shan qabaa mana jaarsa bira kan ishee ga'e jechuudha. Haa ta'u gaa malee haalichi baay'ee ulfaataa natti fakkaate achi keessatti akka haasoftutti haalichi waan baay'ee ulfaateefu manicha keessa na baasaa gara biiroo na geessaa jetteeni. Gaafa isaan fuudhanii gara biiroo geessanii warri biiroo immoo akkas jedhanii galuu feeta moo as teessee hojjechuuf footaa jedhanii gaafa gaafatanii hojjechuuf fedha mana nagashaa gaafa ishiin jettu farrameedhanii gaafa farramsiisaniini oddoo waraqata isa iddoo as taa'een hojjedhaa osoo hin taane isa nangalaa irratti farramteeni. Gaafa kana tikkeettii muranii gaafa erga farramtee jedhanii tikkeettii muranii gaafa ishee galmaaf gaggeessan immoo hin galu jettee achitti dee. Gaafa ishee lola isaanitti kaaftu waan godhan wallaalanii fuudhanii biirootti gad deebisaniini. Biirootti fuudhanii teessanii biiroo ji'a sadii muluu teesse. Ji'a sadii muluu biiroo gaafa teessu dhumarratti maal gootiin bilbila qabdi. Bilbila fidattee fiteettu biyyarraati. Mucaa tokko daldaalaa wayii dubbistee. Gaafa mucaa daldaalaa kana gaafa dubbistuun iddoo jirtu iddoo hundumaa gaafa ishiin timtu warri biiroo misaadhaaf gaafa isaan alatti bahanii misaa nyaachuudha maal gooti biiroo keessaa jalaa baddi. Paaspoortii ishee achitti gattee waan hunduma gattee namichi lookeeshiniidhaan itti ergattee namichi biiroo irraa dhaqee ishii baase. Laala diffirindati ijoollee keenya kuni kaayyoo manaa bahaniif wallaaluudha jechuudha. Kaayyoo manaa bahaniif dagachuudha malee hamma kana daffaraniitu deemuun hin barbaachisu jechuudha. Keessattuu biiroo jechuun itti gaafatamummaa lubbuu ofii kan namaa fudhatudha. Waan hundumarratti gahee guddaa qabu jechuudha. Isinii galee waan hundumarratti gahee guddaa qabu. Fakkeenya akkuma haati keenyi abbaan keenya nu guddisuudhaaf gahee guddaa qabanii biyya kana keessatti biiroo yookiin ajeensiin unuuf itti gaafatamummaa guddaa nuuf qabu jechuudha. Ishiin garuu maal goote sababii hojiin dhabamee haala ishiidhaan mijeessaa jiranii fi ji'a sadii achi keessa teessee dhuma isaarratti kaatee baatee badde. Gaafa baateettiin ishiin baddu maal godhanii barbaadanii as barbaadanii achi barbaadanii gaafa dhabaniini bakka ishiin jirtu hundumaa hordofan. Gaafa hordofaniini bakka jirtu sunti qabamte. Micittiin kun gaafa qabamtuuni maal godhanii murtii du'aatti laataniini. Biiroon Itoophiyaa fi biiroon ishiin asii jalaa badde walii bilbilanii akkasuma daldalli Itoophiyaa jiru sunillee qabamee gaafa isaan walii dawwalanii fi rakkoo jiru kana hundumaa gaafatti maan intalitti maal godhanii iddoo amma jirtu kanatti madaamii ishiin bira jirtu kunillee madaamiin illee qabamte waan isin ajaa'ibu. Intalli illee qabamte intalatti murtii du'aa kennanii madaamiidhaan garuu waan isaan akka godhan seera jala oolchan ta'e maal akka ta'e hin beeku. Madaamiinis amma waan gooteen qabduuni namichatu fuudhee itti geessee isinii galee namichatu fuudhee waan achitti geessee fi ishiin immoo kanumaaf jettee itti fuftee malee waan biraa gootee miti jechuudha. Teessee hojjisiifattee ni qaba. Yaa hunda hojii barbaacha dhufne waan ta'eef ishiin immoo nama hojjettuu barbaaddu taanaan akkuma kana abbaa fedhe. Gaafa kana maal godhu mucattii kanatti murtii du'aatti kennanii guyyaa sadii qofa si hafeera murtii du'aatiif jedhaniini guyyaa sadii qofa si hafeera jedhanii murtii du'aatiif kaleessa kan isaan eeggadda kan isaan murtii du'aa kanatti himaniini kaleessa eeggachaa oolte har'a eeggachaa oolte yookaan immoo birri biyya kanaa birri riyaala 12,000 kanan kaffaltu taanaan immoo murtii du'aa jedhanii murteessaniifi amma mucattiin kun dhuftee natti dubbatte waan isin ajaa'ibu. Yoo nani gaaffii tokko ishii gaafadhe isa nani gaafadhe dhiiftee waan biraa deebifti. Amma dursa Saudiin jira naan jette. Amma immoo Joordaan jira jette. Sammuu ishii sirrii natti fakkaata. Waan amma haasoftee naasoftu. Otuma haasoftuu iyyiti. Otuma haasoftuuti jettee waamti. Maal akka ishii waamtu hin beeku. Otoo waliin haasofnuuti dhiifama jetti immoo. Sammuu ishiis nagaa natti fakkaanne mucayittii. Dhugaa rabbii. TikTokii fayyadamtu.
TikTok irratti viidiyoo ishii tasuma fuutee irratti hin gadhiifne. Yaaduma balattee akkasumatti. Bakka akka kan jedhee isinitti immoo baay'ee natti ulfaata dhugaa waaqayyo isinii jedha. Maaliif ani mucayii kana isinii fidee akka irraa barataniif ijoolleen. Ijoolleen gola ormaa dhufanii asitti hojjechuuf dhufanii sammuu isaanii dhiphisirraa kan ka'e hojjeta of amansiisuu dadhabuurraan kan ka'e gaafa wanta garaagaraa ofirratti murteessanii keessa darbanii immoo ajeensiirraa gaafa bahanii badanii balaa akkanaatu isaan mudata. Har'a mucaan kun lubbuu ishiitti bakka kunoo lubbuu ishiitti faradameera. Dhugaa rabbii. Riyaala 12,000 jechuun assaaba yaadame. Daldala namicha Itoophiyaa gaafa isheen kennitu gaafa isa dubbisuun inni maal jedha seetan. Birrii siin kenna naan jettee deemtee na shawwaddechi geesseeti. Erga deemtee ji'a 6 na shawwaddee. Akka nama faana naannaa baay'ee birrii tokko keessaan argatini jedha. Maatii ishiitti dawwallaa maatii ishii daa'ima 2 irratti gattee deemtee. Waan goon wallaalee jedha obboleessi tokko daa'ima 2 irratti gattee deemtee waan goon wallaalee asii daa'ima faana rakkachaa jira. Ishiin achi rakkadhe jettee na canqaartee. Keessa darbee immoo murtiin du'aanatti kennamee jettee jedhe. Yaadame maatii ta'aniitiin guyyaa du'a kee eegan. Maatiin inni kaanii akkati hojjetattee galtee maatii kee gammachiiftuuf eega. Kan ishee garuu maatii ishee du'aaf ishee eegaan. Kun sababii maalirraan kan ka'e? Sababii mataa isheerraan kan ka'e. Dursaa tokko gaafa dhuftee suni of amansiisuu dadhabuurraan kan ka'e. Bakka jirtu sun tokkuma nama tokkotti tasgabbooftee hojjettee raatte isaanis otoo nama hamaa ta'anii raatanii fuudhanii biirootti hin deebisan. Erga fedha ishee malee hojjechiifachuu hin danda'an waan ta'eef fuudhanii biirootti hin deebisan turan. Sidii galee garuu immoo waan fedha ishee hin taaneef fuudhanii gara biirootti deebisaniif isaan. Wanni jenne waan ta'eef ishiin kaayyoo ishiin beektu waan ta'eef birrii guddaatti baasanii fidan fuudhatanis homaa isaanitti fakkaanii fuudhanii biirootti deebisan. Eenyumtuu mana haadha ofii miti akka mana haadha ofii abbaa ofiiyyuu akka argine seennee baanu. Yeroo qabamti waan hundumtuu kabaja qabna haadha ofii abbaa ofiitiif iyyuu. Akka argine seennee baanu siru. Kanaaf mana keessa jirru keessatti akka garaa keenya nuuf hin ta'u beekamaadha. Golli ormaa gola ormaati. Akka garaatti jiraachuu immoo miti akka baraatti jiraachuu qabna nuti. Akka baraatti jiraachuu qabna malee akka garaatti jiraachuu hin dandeenyu. Keessattuu gola ormaa keessa teenye. Kanaaf ijoolleen keenya gaafa dhuftanii of amansiisaa koottaa. Dursum of amansiisaa koottaa. Maaltu jira? Akkamtu ta'a jedhaa yaada. Amma mucattiin kun nama ijoollee miti. Nama biyya Beeruutii waggaa 2 hojjetteettudha. Isinii galee Beeruutii waggaa 2 hojjetteetti. Asiis immoo dhufteetti. Nama afaan dandeessu. Garuu xiqqoo waan saayikoon ishii miidhameefi kana hundi ishii irraa ga'uu danda'e. Saayikoon miidhamuun isaa immoo sababii cinqatii yaaduurraan kan ka'e. Humnaa ol assaabuurraan kan ka'e. Yeroo tokko hamma malee yaadne yoo ta'e infekshinii nuuf irratti fida. Garuu ilmi namaa immoo yaaddee bafisuun wanta ati gootu tokko illee jiru. Yoo waaqayyo gama kamittuu yoo waaqayyo si bira jiraatee namatti. Kanaaf ijoolleen keenyi waan tokko gaafa hojjettan itti yaadaa. Dursa gaafa gara biyya kanaa dhuftan itti yaadaa koottaa. Ofis rakkistanii maatii keessanis rakkistanii hawaasa naannoo keessanis rakkisina. Har'a dhugaa dubbachuudhaaf mucattiin kun maatii ishee si cinqamaa jiru. Biiroon asii cinqamaa jirti. Keessa dabartee madaamiin ishee bira jirtu cinqamaa jirti. Murtiin du'aatti faradamee jennaan baay'ee boossee maraatti madaamiin. Kanatu jira. Kanaaf ijoolleen keenya waan hundumaa dursaa gaafa dhuftan of amansiisaa koottaa. Hamaan jiraa jira. Gaariin jiraa jira. Taphachuun kolfuun jira. Akkuma sun boo'uunis jira. Manni hundi gaarii miti. Manni hundi hamaas miti. Akkuma bifti keenya garagaraa amalli keenya illee garagaraa already. Kan adda baafadhaa beekaa. Namni tokko fakkeenyaaf ani mana kana keessatti gammachuu yoo jiraadhe
ani mana kana keessa gaarummaadhaan yoo jiraadhe yookaan gammachuudhaan yoo jiraadhe obboleessi koo yookaan obboleettiin koo lafa kana keessa jiran gammachuudhaan jiraatu miti. Abbi tokko gammachuudhaan yoo jiraate immoo ani mana kana keessa gammachuudhaan jiraadhaa miti. Kanaaf gaafa dhuftanii mana eenyuun naqa eessattan deemaa jira jedhaa waan inni dursa of amansiisa. Hamma kanan goonetti of amansiisuun hin danda'amu. Biyya kanaa galuun baay'ee ulfaataa. Namni biyya kana dhufee biyya kana keessaa galuu danda'u nama chaalenjii dabarsedha. Nama rakkina dabarsedha. Nama obsuu danda'udha. Nama beeluuf dheebuu beekudha. Malee hunda miti. Sinii galee kanaaf ijoolleen keenyi gaafa biyya kana dhuftanii dhiphina yaaddoorraan kaatanii saayikoon keessanis hin miidhamu. Warri cinqiin sammuu isinitti baay'atu osoo gara waa biraatti hin deemin dafaa keessaa galaa. Ta'u taanaan hammaan orsitti ta'a taanaan dafii keessaa gale. Maaliif biyya keetti yoo galte biddeen takka hin dhabdu ati. Amma fedhe ta'ee biddeen takka hin dhabamu. Kanaaf egaa baay'ee na gaddisiisee akkam godhullee wallaalee dhugaa dubbachuudhaaf viidiyoo tiiktookii irratti illee dalagneen sababni isaayyuu akkamitti akka dalaguu dhiisee biiroo keessaa badde waan ta'eef micattiin kuni osoo ani viidiyoo kana dalagee mica'uun kun qabamte viidiyoon kun osoo dalagee viidiyoon kun otoo raabsame eessa jirti na hordofuullee danda'u isinii galee anuma mataa koollee sababii kanaaf adaraa sashinnaan jetteetu sun amma taa'ee natti dhaga'ama maal akkan godhu wallaaleen dhugaa rabbis ni jira viidiyoo dalaguu moo dhiisu bakka waa lama keessa jira viidiyoo yoon dalageessi diingata balaan irra gahaa laati yoon viidiyoo moo dhiiseesi adaraan ishii sun baay'ee natti ulfaate adaraan ijoollee koo jetteetti maaliifi anama isa biiroo isaa asitti gaafa dawwaluu jechuudha Mustafaa jedhama gaafa isatti dawwaluuni dhugaa rabbii waasaappii oggusuma xaxxaq godhee naa deebise nama akkasii jennaan eeyyi eessa jirte dafee inni dafee barreessuu jammaraan dafee bilookii godhee namicha kana achina viidiyoolee dalaguu dhiise. Kanaaf dursa waan tokko gaafa gootan eenyutti rakkoo fida anarratti rakkoo fidaa jedhaa yaadaati itti adeema. Kanaaf ijoolleen keenyi gaafa dhuftanii biiroo seentanii biiroo irraa hin badinaa badan isinitti himaanii. Kanaaf viidiyoon koo har'aa kana fakkaata gaa. Like gochuuf subscribe gochuuf immoo hin dagatinaa isinii jechuun jaalladha. Hamma dhumaatti waan dhaggeeffattaniif galatoomaa hedduun isin jaalladha. Viidiyoo tokko immoo kaleessa hojjedheen viidiyoo alafaalee tokko irratti akka ajaa'ibaatti ilaalaa jirtu ammallee subscribe gochuun dagatina. Bye bye.